ashama ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa tanarra argamtan hundi keessanuu baga jiraattan baga jiraannee baga walitti deebinee isiniin jenna arraan tana waan addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra wanni nuti qabannee isinii dhiyaanne maali mormii Oromoo Melbourne magaalaa Austraaliyaa xayyaaraan waan isin garsiisnu qabna qophii ajaa'ibaa isiniif qabannee jirra Oromoo Melbourne eessa jirti jechuun keessan hafan qabu eessa akka jirru maal akka godhu jirru isin garsiisnu ta'a saniifu nu waliin tura ammallee waan godhu qabnu سينا دا بغنا جان دفتن ilmaan Oromoo addunyaa tanarra jirtan hundi keessanuu arra waan addaa isinii qabannee jirra mormii Oromoo Melbourne magaalaa Austraaliyaa xayyaaraan qilleensarraan jechuudha mormii isaanii ka isin garsiisnu ta'a nu waliin turaadha warreen interview goonuu fi akkasumatti illee warreen waan kana qopheessan ka isinii dhiyeessinu ta'a ani maqaan kiyya Dasii Aliyyiin naan jaani ammaaf magaalaa Melbourne ka isiniif garsiisnu ta'a nu waliin turaadha warreen shamarran keenya qeerroo fi qarreen magaalaa Melbourne tana keessa jirtan waan kana nu qopheessitan osoo isin galatoofannee dabruu hin barbaadu maaliif yoo jettanii haala amma yeroo magaalaa Melbourne fi Austraaliyaa tana keessatti deemaa jiru faraqaa kooronaadha lockdown irra jiruun hin taatu haa ta'u garuu uummanni keenya kanumaaf illee harka hin kennine mormii isaa gaggeeffachaa jira maal irratti akka gaggeeffachuu jiruu fi akkamitti akka gaggeeffachuu jiru wanni nu corona kunis nu daangisine waan ta'eef ka isin garsiisnu ta'a isinis hanga dhumatti nu waliin tura warres dala jirtan hundinuu share godhaati addunyaa waliin gaan isinin jaa OMN keessa waan ta'eef jajjabeessaadha hedduu isin jaalannaa hedduu isin qabannaa umrii nu dheeradhaa bakka jirtanii arraan tana qopheessan eenyuuf akka ta'e kan isin garsiisnu ta'a eenyu jechuun keessan hafan qabu ammoo eenyu akka ta'e kan isin garsiisnu ta'a nu waliin turtii gaarii godha hayyaga baga walid deebina akkuma agartan fi kabajamtu aadde toltuu tufaa wajjin argamna toltuu tufaa nama seenaa ajaa'ibaa qabu nama afaan Oromootii fi seenaa Oromoo irratti magaalaa Austraaliyaa tana keessa barsiisuu fi waan hedduu godhuudhaan beekamu toltuu tufaa irra osoo nu keessa jiraatu baatee gartee nuti illee waan kana qindeessuu hin dandeenyu toltuu teenya sin argamuu keetiif hedduu galatoomii mee maaltu si dhagaamee wanni irra deemuu maali akkamitti ibsita galatooma hedduunatti dhagaamee jira warri nu dhageeffachaa jirtan ka amma ol seentanii anaa dhufuu isiniin jedha kunu ka isiniif dabarsaa jirru magaala Melbourne Austraaliyaa irraa hiiti kuni ummata Oromoo kennaa fi sagalee isaanii dhageessisuudhaa fi wanni dhimma nurra gahee kana ummata hundatti beeksisuudhaa fi mormii guddaa tokko qophoofnee jirra warra ka har'a nuun gahe ka bakka kana nuuf qopheessu warra dubartoota mana marii dubartoota Oromoo fi warri Oromia is bleeding group kan magaala Melbourne irraa isaanillee haa galatoonfatani dargaggoo Melbourne kenna akka gaariitti waa hedduu irraa jirra amma asitti kan nu qabnu xayyaarri dhaamsi keessan wanni nu gabaasuu barbaannu qophiidha asitti kan nu qabnu pilotii kennaati wanni magaala kana keessa rakkinni guddaa kan nu qabnu qilleensi kenna gaarii miti daqiiqa muraasaatiin ni jijjiirama yeroo hunda kanaaf jecha xayyaarri ka isa gaafate amma inni akkanaan jechaa jiru amma isinillee arguu dandeessanii duumessa hedduu jira aduullee akka gaariitti waan nuuf hin taaneef jecha bakka hundarra deemuu xiqqoo nama dhiba ammoo hanga danda'utti niin tattaafadhaa jedhee kunoo asitti keessattuu guyyaa
yoo ka godhuu hin dandeenye Oromoo kenna kanaafi irra deebi'eetiin guyyaa biraa akka nu godhuu danda'ullee qophiidha jedhee mee amma asitti wal haa barsiifnu. Welcome to our Oromia Media Network program. Thank you, and good afternoon to you all, and I hope you enjoy our interview today. Can you please tell us what is your intention for today? What is it that you plan to do? What is it you had in mind? Today we've got 9 destinations that we're going to go into. Today we've got 9 to go and look at. We have a small issue at the moment with weather. We're really looking forward to getting to go and get a bit more of a view on what this weather's doing. I will go and get some weather forecasts again because the weather's been up and down all day today. Of all days to go up and down, today's the day for it to do what it's doing. However, I'm really looking forward to getting going and displaying this sign for you. Inni akka nuun jedhe bakkee sagal magaalaa melbourne keessatti marsuudhaafi qophiin jira jedhe ammoo qilleensi xiqqoo waan itti dhagahameef jecha xiqqoo rakkinatu jira jedhe ammoo hanga danda'utti ima tattaafadha gaafii kan isaaf qabu mee amma nuti yeroollee hin qabnu nuti namni ala dhaabachaa jira mee bakkuma kamirra deddeemuu danda'a jedhe isa gaafadha. So given that the weather is starting to look quite precarious in terms of the clouds and the haze, can you be quite specific with which places you can actually go to today? We're currently standing in the southeast of Melbourne. Will you be able to make it to the St Kilda Beach? Can you go to the Westgate Bridge? Will you be at Altona? What about in Wyndham Vale? Many of our Ormoo people are waiting for you and would like to know the response. That's a very good question. We're going to do the best that we can to get to those western suburbs. Again, it's dependent on weather. I'm going to get airborne. I'm going to go to Cranbourne and Dandenong, and then I'll reassess it from there once I'm airborne. Okay, so it sounds like that you'll be on the aeroplane to Dandenong and we'll take it from there. However, what is the likelihood, do you think it's likely that we'll be beyond Dandenong at this point in time? That's a very good question. I'm going to struggle to answer that because there's so much moisture in the air at the moment, and if the low cloud starts to form, it'll impede me returning back to the airfield, so I have to have access back to the airfield. Okay, so sounds like we'll start with Cranbourne and Melbourne, and if you cannot make it beyond Dandenong, then you will come back and do this another day for the Ormoo community to make sure that our message is heard. Oh, absolutely. It's imperative that we get this message out to the people within Melbourne. So we will have this message, if not today, at those suburbs. Again, we're certainly going to try because we've been looking forward to doing this. Today, we will certainly come back and do this another day because this is imperative we get this message out there. And how long have you been preparing this for? We've been preparing this banner now for about 2-3 weeks. We've been negotiating with yourself and some other people, having the banner built and organising approvals and permits. So we've got all that under hand, and again, it's one of those things that we can't control when the weather does what it does to us, but we're going to give it our best shot. All right, we'll let you get into the plane and do what you need to do. Thank you very much. So just quickly, would you like to get into the aeroplane and we stand over there and continue? Can I unload the aeroplane? Yep, unload. Go for it. Okay. Kama asitti dabarsineetiin waan inni jedhe isiniif dabarsuun barbaada. Amma nimichi akka nuun jedhe inni torbaan lama dura permitii waa hedduu hayyamaa fi wanni cufaa argachuu akka dandeenyu qopheesseen jira. Ammoo qilleensi magaalaa Austraaliyaa bubbee kennaa fi duumessa waan hedduuseef jecha hedduu fagaa deemuudhaa fi karaa melbourne karaa western suburbs yoo har'a dhaqqabuu hin dandeenye guyyaa biraatii isiniif dhaqqabuu hin danda'a. Dhaamsi kun akka uummata hundaa fi akka dabarse marfamee irruma deddeebineetiin xayyaara ammallee yeroo lammataa fi xayyaara gubbarra baasuuf ni deemaa jira. Ammuma kanaa fi yeroo jalqabaatiif karaa Cranbourne fi karaa Dandenong qofa deemuu danda'a na fakkaata. Kanaafuu waliin dabarsa yeroo cinaa sa'a kana keessatti Cranbourne yookiin Dandenong keessatti argamuuf deemaa jira xayyaarri amma namichi qopheessuuf deemaa jira. Galatoomaa isiniin jedha. Xayyaarri kun gaafa ka'e marfamee asirra bakki nu jirru kanarra marfameetiin karaa ganda biraatti deemuuf deemaa jira. Ganda bakka inni gahusan yeroo bakka jalqabaati yeroo nu jennu Cranbourne achirraa marfameetiin yeroo lamma karaa ganda Dandenong kan jedhamu achi gubbatti argamuu ni danda'a. Duubaan immoo dhaamsi kan nu qabnu barreeffamee duubarra fannifanneetiin gadhiisuuf barbaadaa jirra. Mee maal isin jettan isinillee nu dhiyeessa. Namichi dubbisuu qaba.
Okay, hayyee wanni isin dhiyeessinu waa hedduudha. Akkuma toltuun teenya jette waa hedduu isin garsiisuu deemna. Mormiin teenyallee ni mormannaa akkasumatti illee mormiin dirqama lafatti gabbuuf qofaaf osoo hin taane haala keessa jirru hundoonnee mormannu taha. Isinillee nu waliin turtii gaarii kaameeraa sirreeffachuu dhabuu keenyaafis dhiifama isin gaafanna. Ni sirreeffannaa yeroo xiqqoo booda kana caalaa waan isin gammachiisu dalaguuf deemna akka Oromoo Melbourne irraa gammaddan abdii guddaan qaba. Toltu tufaallee asumaaniin ishii galatoonfachuu fedha. Takkishii tana dhibboo osoo qabaanne agartee arraan tana waan guddaadha. Tanaafuu nu waliin turaa isinin jenna keessafuu qeerroo fi qarree magaalaa Melbourne hawwan keenya dargaggoowwan keenya shamarran keessaniif hedduu isin galatoonfanna. Warreen kallattii irra teessanii nu eegaa jirtaniifis isin dhufaa jirra. Nu waliin turtii gaarii godha bakka sanitti akka qophootanii nu eedan asumaan kabajaan isin gaafan. Galatoomaa ka akkuma duraan nu dhageessan namichi xayyaara isaa qopheessaa jirra gara kaameraa kennaa gama isaaniitti dabarsuuf deemaa jirra namni kan amma ol seenanii fi ammallee dhaamsa kan isiniif qabu gara kaameraatiin si garsiisuu deemaa jirra magaalli kun qilleensi isaa xiqqoo haala xayyaaraatii fi dummeessa fi bubbee waan jiruuf jecha xiqqoo ni ulfaataa jedhe xayyaarri isaa galaana baasuudhaa fi galaanaan waan marfameef jecha xiqqoo ni ulfaata jedhe ar'a hanguma nu dandeenya karaa Cranbourne fi karaa Dandenong kana waan nuti kalaa'uuf jecha ittuma fufaa jirra ni goona. yoo ka dabarsuun ar'a yoo ka dabarsuun dandeenye guyyaa biraa itti fufne ammallee marsuma barbaanna jedhe kuni ka yeroo dheeraadhaa fi qophii irraa turre qunnamtii gaarii qabnaa namichi kana wajjin dhaamsa uummata Oromoo akka nama hundatti dabarsuudhaa fi qopheessuuf deemaa jirra. Amma xayyaarri duuba dhaamsa kanuu qabnu xayyaara duubatti fannifne xayyaara sanillee bakka hunda samii gubbarra marfameetiin dhaamsi nu qabnu uummata Oromoo protest caalu jenneetumaan gadhiisuuf deemaa jirra. Ulmaan Oromoo nu waliin turaa isiniin jedha wanti nu barbaannu Oromoon kenna ar'a qilleensa qofatu nu dhaabsisa miti ummanni kenna hedduu nu dhagaa jiranii nu cina dhaabatanii jiranii warra Melbourne Australia keessa jiraatan hedduu galatoomaa isiniin jenna dhimma Oromoo kanaafi akka gaariitti yeroo dheeraadhaa fi waan hubataniif jecha actionii afaanumaan osoo hin ta'in karaa amalaatiin keessattuu dubartoota kenna keessattuu hawaasni waliigalatti hawaasa hedduu qabna hawaasni kenna hunda isaanii wanti godhuu wallaalaniitiin karaa yeroo isaaniif qabsiifne itti fufaa jiranii kanaafuu hedduu galatoomaa warra Melbourne keessa jirtan isin hundinuu warra Australia guutumallee akka biyyatti wanti nu beeksisuu barbaannu wanni biyya keessa deemaa jiru nuuf hin tolle gammachuu irraan qabnu sila nuti ka barbaanne jalqabumarra nageenyi barbaanne dhabnee jirra jalqabumarra waan nurra barbaadan cufa dalaynee goone amma eega waan isan barbaadan goone booda garagalanii hayyuu kenna jaalalaa kenna nu jala ajjeesuudhaaf achi booda hayyoon hoggana kenna hidhaa keessatti qabsiisuudhaaf odoo sodaatiin odoo rabbiin sodaatiin odoo namatti ilaalin calqisaniitu mane akkas godhuu isaanii ijaa fi gurra Oromoo bakka hundatti dhagaamee jira Oromoo walitti dhufanii jiran yoo walii galuu dhaban illee dubbii kanarraa walii galanii jiran kana wal yaadachiisuu qabna beeksisuu qabna warri nu jaalatis warri nu jibbees illee dhaamsi kennas tokkuma dhaamsa kana tokkollee jijjiiramu xayyaarri kenna qopheessee jira namni kamma ol seenaniif jecha baga nagaan ol seentan isiniin jenna Ormoo Media Network irraa argachuu isin as gubbarraa argachuudhaaf hedduu nu gammachiise ilmaan Oromoo garaa isaanii gubatanii jiranii gara torbaan tokko guutuu fi teennee manuma ofii kenna keessa sababa coronavirusiif jecha boo'aa turre amma imma ofirraa haidneetumaan wanti barbaachisaa tahee godhaa jirra dadhabbiillee qabnu humna qabna baay'inni qabna kuno amma akka argaa jirru xayyaarri faa qopheessaa jiranii nu waliin turaa isiniin jedha mee gara xayyaaraa akka gubatti baasuu edanii ها قرسيفنو
asirra baraman fakkaata bakkee rabbuma beeka akka kanarraa اوكي هاي طيار خن ارغا مالي دبر سوديما جچون خيسن هفن قبو ارغا اني دبر سوديمو جست فور هنچالو هندسا اورومو برودكتي اورومو اورومو پروتست جچون مورمي حواسني مغالا ملبورن في استراليا قوبسن اسن غرسيسو داف ديما طيار خن وني سن غرسيسو waan gartee haala amma yeroo deemaa jiru kanaa fi du'aan caaluun deessarratti hundaa'ee waan hojjetameedha isinillee nu waliin turtii gaarii godhaa isinin jenna sheer godhaati addunyaa haadha deemaa jiru waan bareedaadha nuti warri milboorni keessa jiru akkasumatti illee oromoon Austraaliyaa keessa jirtu lafatti gabbuunee agartee koronaan nu dhorgullee karaa akkanaa kanaan hawwan keenya shamarran keenya waan gaggaarii nu dalagaa nanu qopheessu isaaniitiif hedduu isaan galatoonfannaa qeeroo fi qarreen as dala jirtan hundi tooma OMN illeen miidiyaa keenya ni jaalannaa ni kabanya isinilleen jajjabeessaa isinin jenna ummanni oromoo waan biraa son ta'e mirga isaa falmachaa jira ummanni oromoo duutii irraa dhaabbattu falmachaa jira waan biraa miti ka isaan gaafachaa jiranii tanaafu nutis duutuu ummata oromoo irratti dhaabbattuu fi akkasumatti illee jaalatamaa fi kabajamaa keenya hancaaluu hundeessaa arra du'aan nu bira dhabamullee yeroo hunda akka nu bira jiru abdii guddaa qabna wanni inni hojjetee dabree waan hedduu bareedaa fi waan ummata oromoo kakaasu silaarree akka babbareedduu dhaabbatee dubbachuudhaan malee garuu akka carraa ta'e nu biraa fuudhamee jira yaadaan caaluu hundeessaa kaasee akka ummanni oromoo galmaan ga'anii fi gartee qabsoo inni karatti dhaabee deema akka ummanni oromoo galmaan gahu abdii guddaan isinirraa qaba oromooti bakka jirtanii hin booyinaadha abdiitti hin muratinaadha qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufata jaansanii saniifu namni fi erga nama fi dhabee abdii murachuun qabu qabsoo karaa itti deemu san galmaan goodhaaf qofa tattaaffii godhuu qaba namni tokko gaafa karaa deemu karaa itti deemu san gohuudhaaf waan hedduu godha waan ta'eef obsa nu barbaachisaa waa hundaa'uu nu barbaachisaa wal jaalachuu nu barbaachisaa wal kabajuu nu barbaachisaa wal dhagoo nu barbaachisaa hawwoota keenyaa fi shamarran keenya dargaggoowwan keenya wal jala deemuu isaaniitiif waan akkanaa qopheessuu isaaniitiif hedduu isaan galatoonfannaa oromoon mirga isaa falmachaa jira malee mirga namaa dhiibaan jiru oromoon amantii waliin qoodu kutaa waliin qoodu hedduu wal jaalataa hedduu wal kabajaa oromoon saba bal'aadha saba garaan isaa arjoomaadha oromoon saba yoo kanni jetteen si kannu malee sirraa fudhatu miti oromoon saba nama ajjeesuu miti garuu arraa ajjeechaan akkana duratti raawwatamaa jira kunis akka nurraa dhaabbatuu fi gartee manguddooleen teenyaa fi hawwan keenya gartee warreen waan kana godhanillee ammallee irra deebi'ee keessattuu shamarraniif dargaggoowwan qarreen Austraaliyaa keessa jirtan hedduu galatoomaa tokkummaan teessan itti haafuftuun isiniin jaa yeroo ammaa tana keessatti koronaan osoo nu daangessin waan kana dhaamsa tokkoon dabarfachuu fedha maali jechuun keessan hafan qabu warreen Twitter hin banatiin please Twitter banadhaatii gartee oromoo just for hancaaluu hundeessaa free for Jawaar Mohammed aktiivitoota keenyaa fi hundarratti illee akka daleedan kabajaan isin gaafadha oromoo Twitter banadhaa fayyadamaa Jawaar keenya biras dhaabbadha warreen Twitter beeynes akkaataa itti banattan deemaatii wal dalalaalaatii wal barsiisaa kan beeynes wal garsiisaa tanan isin dhaama oromoo saba isaa falmachaa jira malee mirga namaa dhiibaan jiru mirga keenya immoo yeroo tamiyyuu taanaan ni falmachaa geenyu garuu mirga keenya nama dhufee immoo falmannee firaa dhorguu ni dandeenya tanaafu nu warri oromoon gartee amaanaatti kannanillee amaanaa oromoo nyaachuu dhiisaadha maaliif oromoo kaajjeesaa jiru kana tanaafu amaanaa isinitti kannanne galmaan keenya jettanii garuu arraan tan ammoo nurraa daleedan kun immoo ta'uun qabu saniifu amaanaa ummanni oromoo isinitti kannatee amaanaa isaanii galmaan gahaadhaa fi ijoolleen isin booda dhuftu dhaloonni isin boodaan dhufu isin laallata waan ta'eef waan barsuu qabna abbootiin keenya haadholiin teenya ilmaan keessan bakka jirtanitti eenyummaa keessan barsiisaa afaan keessan barsiisaa aadaa keessan barsiifadhaa keessanii itti hima saniifu warni godhamaa jiru
saniifu xiqqashoo bilbilli kun rakkisaa jira na fakkaata bilbila jijjiirannee walitti deebinaa turtii gaarii waliin godhaadha isin faana jiraadha faanaan deemne isin jenna waan hin argamin takka ammoo hin beekamin gartee haga maanta tumaan qeeroon magaalaa gartee Ameerikaa fi Kanaadaa Awurooppaa jirtan warreen hagammaa hiriira baatanii gartee uummata Oromootiif falmachaa jirtan kabajaa guddaa isin